dubbiin amma eessa jirti han jedhu kana maaragma lafaa keenya. Falli maali han jedhu kanatti waan deemuuf. Tokkoffaa biyya keessatti namni hunduu addaan diigamee jira. Wanna diigame malee hoggaa sadeen kana wanni ijaarame tokko akka hin jirre guutummaa guututti uummanni keenya walii galuu sarara jira. Akka uummataatti, akka uummata Oromooti. Warri siyaasaa keessa, dhaaba siyaasaa keessa jirus, dhaaba siyaasaatiin ala jirus, mootummaa keessa jirus, mootummaa keessa hin jirres wanni diigame malee wanni ijaarame tokko akka hin jirre hundi keenya hin argina yoo dhugaa walitti himne jechuudha. Kanaan jennu wanna xixiqqishuu asiif achitti goggodhan tanaa miti akka biyyaatitti yoo laallu. Karoora biyya sanii yoo laallu. Karaa biyyi sun itti deemaa jirtu yoo laallu. Qabsoo uummata keenyaa maal akka ta'e yoo laallu dubbiin babbaduu isheet argina. Number 1. Biyya keessatti diigamuusaa. Ollaa wajjiniin hoggaa sadeen darbe. Si'iin yookaan gammachuun yoo Abiyyiif Lammaan gadi dhufan uummata biyya sanii Oromoos dabalatee ijaarame sun akkuma fixeessa ganamaatitti yoo aduun itti baate goggoge. Ji'a muraasa keessatti goggoge wanni sun martuu jiru. Kanaafuyyuu biyya san keessatti abjuun hoopii godhu boru hawwuun akka jirutti diigame. So number 2 maal ta'e yoo jenneetu laalle biyya san keessatti totally akka jirutti wanni martuu kollaapsii akka godhu ta'e gara Oromooti, ija Oromooti. OPDO ta'a, KFO ta'a, OLF ta'a, akkanumatti uummata homaa keessa hin jirre, siyaasa keessa hin jirre garuu waa'ee Oromoo hangiddi isin jedhu isin gaddisiisu ta'a hundi keenya kanarratti walii gala. Hallammataa biyyi ollaa wajjiniin biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun biyyi Eertiraa tana faana malee biyyi ishiin ittiin waliin dhabne jiru. Afrikaa keessatti akkuma quba qabdan biiroowwan Afrikaa Union AU han jedhamu kun biirumti isaaniitillee nu keessaa biyya keessaa baqatanii jiran. Quba namni baay'een quban qabu ta'a. Magaalota adda addaa Afrikaa keessatti galaa jiran. Itoophiyaa keessaa Finfinnee keessaa buqqaanii. Silently. Globally, hanana irratti haasa'uu barbaadu mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaatti irratti hooggantoota mootummaa Itoophiyaa akkuma walii galaatitti hooggantoota naannoo Amaaraa akkuma walii galaatitti mootummaa Eertiraa akkuma walii galaatitti akka isaan biyya sanii baanii gara Awurooppaattis gara Itoophiyaa Ameerikaattis akka isaan deemuu hin dandeenye addunyaan marti Ameerikaa bakka bu'ee raawwatee akka visa travel restriction akka irratti godhamee jira. Kana uummanni baay'een amma dhageessan natti fakkaata. Har'a as Ameerikaatti sanbata guddaadha. Isin biratti hojjaa duraa ganama sanbata guddaa ishuu godhame guyyaa hojjaan hin jirre jechuudha. Blanket restriction kun. Isaanis warra hooggantootas warra firoota isaaniitis family isaanii dabalatee jechuudha. Across the board. Gruppii sadii irratti mootummaa Itoophiyaa akka jirutti odoo addaan hin baasin blanket restriction. Ameerikaanotatu eenyuuf yoo barbaanne kenninaa malee mootummaa Itoophiyaatti irra akkuma jirutti blanket restrictionii, visa restriction, travel restrictionii irratti godhan. Mootummaa naannoo Amaaraa akkuma jirutti blanket restrictionii irratti godhan. Akka naannootitti Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraa filanii. Mootummaa Eertiraa akkuma jirutti visa restrictionii irratti godhan. Travel restrictionii irratti godhan. Kana duwwaa miti. Economically deeggarsa diinagdee Itoophiyaan Ameerikaan Itoophiyaa gootu akka jirutti blookii godhanii jiran. Kun Ameerikaan Itoophiyaa gootu duwwaa odoon ta'in baankiin World Bank fi IMF'n Itoophiyaa godhullee hin dabalta jechuudha. Achi keessatti sagalee guddaa akka Ameerikaan qabdu hundi keessanuu hin beektan. Warri Awurooppaa wajjin wanna kale walii galanii hojjetaniif restrictioniin kun akka jirutti warri Awurooppaa hundi isaaniitu across the board Ingilizii dabalatee kanumatti hojjaarra ooluudhaaf deemaa jira.
Kana jechuun seenaa Itoophiyaa keessatti blanket restrictioniin akkana addunyaa irratti biyya kamirrattuu godhamee hin beeku. Blanket restrictioniin akkana. Itoophiyaan isa calqabaa. Targeted restrictionii ture biyya kanatti. Namticha Raashiyaa tokko seera bahee jira biyya Ameerikaa kana targeted restriction jedhanii Prime Ministericha, Wucci Guddaa Ministirii, Makalakaya Ministirii jedhanii godhan dur. Amma Itoophiyaa kana akkuma jirutti blanket restrictionii godhanii kuni uummanni keenya sandii godhu sarara jira. Kun impactiin isaa baay'ee guddaadha. Murtiin akkanaa immoo gaamnaan dafee too hin ka'u. Dafaniin kaasan. Kanaafiyyuu rakkina guddaa uummata keenya dhufaa jira jechuudha. Jijjiiramni kun butamee warra sirna nafxanyaa, warra sirna kaleessaa dhaadheessu harkatti galuun waraanni bakka maratti banamuun waraana Tigraay kana dabalatee isatu kana dhali jechuudha. Waraanni Oromiyaa keessatti deemu, waraanni Tigraay keessatti deemu, waldhabdeen biyya san keessatti deemu, miiliyoonni 42 an Itoophiyaa uummanni irdaatarratti akka jiraatu ta'uun isaatitu kana godhe. Mootummaan kun disintigireetii godhee jira. Nama dhaga'u tarkaanfii irratti fudhachuu nurra jira jedhanii mootummaan Ameerikaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyitti pirezidentiin Ameerikaa mataa isaatiin biyya guddaa kana kabajaan gizee lama namatti erganii raawwatanii dhaga'uu dide Dr. Abiyyi. Kana amma wanni jennu jiru already murtii fudhatamee jira jechuudha. Hangara diinagdee kun diinagdeen warri Awurooppaatii fi warri Ameerikaa walii galanii budgetary support fi economic support, security support gara dahannanatii makalaakaa fi poolisiidhaaf kennan. Blookii yoo godhan firootan isaanii firoota warra Ameerikaa hunduyyuu akka blookii godha. Which means economically Itoophiyaan akkuma nadaajillee bitattee gaazii makiinaa ittiin oofan kanallee bitattee akka makiinaa oofuu hin dandeenye godhee raawwateetoo gaarii fi fardaan gara deemuutitti uummata kana deebisuu danda'a wanni jiru. Kun baay'ee devastating. Itoophiyaan biyyi uummanni miiliyoona 42 miiliyoona 100 fi kuma 100 fi miiliyoona 100 fi 17 irraa miiliyoona 42 almost harki 40 rakkina keessa qarqaarsan biyya jiraatu keessatti murtiin akkanaa economically devastating. Kana hunda keessa uummata kana biyya kana seessise murtii dogoggoraa Dr. Abiy Ahmed maqaa Oromootiin aangoo qabatee godhe. Har'a galgala simbiratti ganama kan wanni wal faana haasofnu malli maali falli wanna kanaa maali yaada jedhu wal faana haasofna jechuudha. Ta'ee jiran ta'eema. Nu dhagaa jennee nu dhaga'uu didanii gorsinee gorfamuu didanii jarri kun rakkina isinirratti fidaa jirti. Jara kanarraa of baasatoo dubbii gara walqixxummaatitti gara biyya kana tasgabbeessanii bulchuutitti deebi'a. Biiroowwan isin harkaa ba'e jennee yoo itti himnu warri OPDO Dr. Abiy lakkiin beekaa kana godhan jedhanii raawwatanii nu dhaga'uu dida. Kana gizee baay'een irra deddeebi'ee dubbadheen. Kana jechuun rakkinni kun biyya kana diiguudhaaf deema jechuudha. Amma wanni namni hunduu irratti walii galuu danda'u tokko jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yaada inni qabu, abjuu inni qabu, dhaabni OPDOtis ta'ee, uummanni Oromootis ta'ee, namas ajjeeftee, wanjala feete hojjattee, hojjaarra oolchuu dandeessa. Si caqafna jedhee uummanni Oromoo waggaa 3 kana caqasee jiru. Waraanallee bantee yaada kee galmaan gaachuu yoo dandeesse itti fufi jedhee uummanni hiree kenneefii jira Dr. Abiy Ahmediif. Dr. Abiy Ahmediif uummanni Oromoo oduu ajjeefamaa jiru, oduu hidhamaa jiru, seeratti illee fayyadamtee seera dhalallee nama hiitee wanna feete gootee yaada nan qaba jettu hojjaarra yoo oolfatte
sifaana jirra jedhee raawwatee odoo irratti hin ka'in waggaa 3 kan haga guyyaadhaatti nama kana duuka dhaabbatee jira. Dr. Abiy Ahmed waraanas banee yaada isaan galmaachuu hin dandeenye. Dr. Abiy Ahmed seerattis fayyadamee yaada isaa galmaachuu hin dandeenye. Dr. Abiy Ahmed wanjaloota adda addaatillee akka taaktikaatti fayyadamee nama ittiin ajjeesee sababa malee ittiin akka namni du'us akka wanni baay'een badus godhee yaada isaa galmaachuu hin dandeenye. Siyaasa politikaa fe'eenillee itti fayyadamee yaada isaa galmaachuu hin dandeenye. Amma waggaa 3 booda Itoophiyaan firootan ishii han waggaa 100 ol uummata hundaayyuu dhabdee jirti. Biyya keessatti sagalee gosa tokko warra Amaaraa duwwaa qabatee biyya bulchuudhaaf karaan inni deeme Tigreen akka isaan jibbu godhee jira. Akka isa jibbu godhee jira. Uummanni Oromoo mufatee jira. Kun gammoojjii galeetu lolatti jaree jira. Ijoolleen dargaggoon akka jirutti qeerroon akka waraanatti makamaa jiran hin beektan hundi keessanuu. Kaan ajjeefamaa kun sodaatu. Jibbinsi waggaa 3 kana keessatti warra sirna Amaaraa durii deebifna jedhanii yaadan. Dhaabbileen Dr. Abiy Ahmed duubaa masakaa jiran hanamma fuulduratti ba'aa argaa jiru. Jibbinsi isaanii fi sharriin isaan uummata Itoophiyaa guuturratti godhan, uummata Oromoo duwwaa miti, guuturratti godhan addunyaan argee jira. Amma achi Dr. Abiy Ahmed uummata Oromoo biraa abdii, uummanni Oromoo irraa abdii kutatee jira. Uummanni Tigraay akka jirutti abdii irraa kutatee jira. Uummanni kibbaan Oromootti of kenneetoo Oromootu aangorra jira nuuf waasaa jedhe hundi isaatuu mufatee raawwatee akkuma uummata Oromoo kanatti taa'aa jira. Han nama dhibu uummatumti Amaaratillee namticha kana waggaa 3 darbeef itti fayyadamanii amma gatanii jira. Namni namticha kana faana jiru Biraanuu Naggaatii fi Andargaachoo Tsiggee dabalatee nama 10 hin ta'u. Na dhagaa nama 10 hin ta'u. Namtichi kun amma achi Dr. Abiy hanuundi keenyaa kabanyee footoo isaanii profaayilii keenya godhannee isin qarqaarra jennee duuka yaanee Lammaa fi Abiy akka obboleeyyanitti ilaallee wanni taane miiltoo isaa han isaa of cinaa godhee raawwatee ittiin bareedee uummatatti gadi ba'e san warra biyya wajjin bulchina jedhee raawwatee of cinaatti footoo kaasu san Lammaas Dr. Warqinaas warra gizee duraa isa faana gadi ba'an hunda isaaniitu bittinneessee maqaa isaanii isaan of cinaa godhee uummanni an Amaaratis dabalatee, an Tigreetis dabalatee, an Oromootis dabalatee hundumaan jaalatee fudhatee miiltoo sana ofirraa balleessee hiriyoota isaa sana ofirraa diigee dhaaba ittiin masalaala godhatee aangotti ba'e san diigee Gruppii warra Amaaraa biyya alaatitti jibbaman. Uummatumti Amaaratu warra hin jaalan isaan jala galee, isaan jala of galchee, biyyas isaan jala galchee amma biyya keessatti bakka marattuu addaan bittinnaa'ee jira. Kana wanni shakkiidhaan walitti hin jiru. Bakka marattuu waraana jira. Tigraay keessa waraana hin beektan, Oromiyaa keessa civil war jira, Oromootu wal ajjeesaa jira. Civil war. Naannoo Amaaratitti han Oromummaa irratti duulaa jiran duwwaa odoo hin ta'in jibbinsi haga ammaatitti biyya san keessatti argamee hin beekne ijaaramee jira. Amma achi akkamitti wal faana jiraanna jennee bakka yaannurra akka geenyu hundi keenyaa taanee jira. An uummata Tigraay wayyaanee hundi keenya akka jibbinu hin beektanii. Uummata sanirratti wanni
warri Eertiraa godhaa jiru, milishaan Amaaraa wanni godhaa jiru akka namaatitti akka Oromoo tokkootitti hunda keenya wanna siqaqnu godhu godhee jira. Keessattuu immoo wataadaroonni keenya, wataadaroonni Oromoo han dhugaadhaan mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii dhaqanii du'an. Achitti dhuman. Federaal poolisii keessa, makalaakaa keessa, dehnenetii keessa, waliigalatti gara 70,000 dhume biyya sanitti ji'a 6 darbe kana keessatti daatan keessa argan. Kuni marti ta'ee amma immoo addunyaa irratti uummanni sun addaan cittee jirti. Fira hundaa Itoophiyaan dhabdee jirti Eertiraadhaan alatti. Hooggansa Dr. Abiy Ahmed jalatti. Dr. Abiy Ahmed humnaanis, yaadanis, seeranis, waraananis gara feetiin wanna feete godhi, hafeete ajjeesi, hafeete hidhi, hafeete irratti waraana bani, yaada kee galmayyoo gaatte, ammallees duuba jirra jedhee hoggaa sadeen kana uummanni Oromoo hundaa danda'ee baatee jira. Warri OPDO keessa jirtanillee haqni ta'e irratti mufatee keessa illee bahu. Isa kabajanii raawwatanii baattanii jirtan. Amma murtii irra ga'uu nurra jira. Because akkanatti itti fufuu hin dandeenyu ammaa. Amma murtiin irra ga'uu nurra jiru. Dr. Abiy Ahmed irra biyya itti fufsiisuu caala. Dr. Abiy Ahmed irra uummanni keenya akka jiraatu murteessuu caala. Dr. Abiy Ahmed irra dhaaba OPDO hankaleessa inni sin jalaa diige daftanii reconstitute gootanii raawwatanii ta'u. Walitti dhuftanii dhaabuma hoggaa 27 wayyaanee jalattis ta'u hoggaa 3 darbees biyya tana diignus balleessinus ittiin liidii godhaa turre jettan kan. Dr. Abiy Ahmed irra dhaaba sanitti isinii caala. Amma mataa keessanitti deebitanii falli maalii jettanii bakka itti murteessitanirra geessanii jirtan. Amma achi Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaadhaaf rakkina malee fala ta'uu hin danda'u. Fixatee jira. Gara waraanatiinis fixatee jira. Gara poolitikaatiinis fixatee jira. Gara seeratiinis fixatee jira. Wanna maraanuyyuu yaada qabu jaarru oolfachuudhaaf hoggaa 3 darbe akka itti fakkaatetti akka natti tola jedhutti akka biyya kanatti bulche jedhutti wanni hundaa godhee jira. Amma garuu nama tokkoo kanarra biyya filachuu, nama tokkoo kanarra hiree qabsoo uummata keenyaa filachuu, nama tokkorra warri OPDO keessa jirtan dhaaba keessan filachuu bakka isinirra ga'u bakka san geessanii jirtan. Amma achi wanni eegdan jiru biyya keessatti uummanni diigame ollaa ishiitiin hundaanuu wal dhabde biyyi addunyaa irratti bakka marattuu hireen Itoophiyaa irratti murtaa'ee jira. Mootummaan Ameerikaa Awurooppaadhaa oduu dabaluu baate mootummaan Ameerikaa duwwaan wusaanee akkanaatiin ragga'uun Itoophiyaa jilbiiffachiisuudhaaf gahaadha. Kanarratti immoo dubbii sana sirriitti dhagaa. Hankana jennu Itoophiyaadhaaf uummata keenyaaf quuqamneeti malee Ameerikaa deeggaraatii miti kan isin jiru. Uummata keenyatti kana himaa jiru. Nu biyya Ameerikaa jiraanna. Poozishinii Ameerikaan qabu guyyaa guyyaadhaan argaati. Mootummaan Ameerikaa murtii irra kee kanaan sirriidha. Biyya keenya diiguudhaafis biyya keenya keessatti harka galfatee hunda mashuudhaaf illee miti kana godhaa jira. Tigraay keessatti wanni ta'aa jiru bal'inaan biyya san keessatti politikaalii wanni ta'aa jiru biyya san akka diigaa jiru biyyi sun diigamuun immoo iyyuu fayyadu. Biyyi kun jiraachuu isarra jira jedhanii raawwatanii wanna murteessaniif because regional instability uumaa.
biyya miliyoona 117. Uummanni kun hundi yoo bittinnaa'e rakkina guddaa fida. Amma wanni politikaalii biyya san keessatti godhamaa jiru wanni uummata walitti fidu malee fidoodoon ta'in wanna diigaa jiru jedhee akkuma nu alaa dubbachaa turre mootummaan hundi dubbachaa jira. Uummanni keenya kana kuma qabaachuu sarara jira. Hallammataa wanjalli Tigraay keessatti godhama. Wanjala addunyaa irratti oowwame 4 godhamaa jira. Afaan Ingiliffaatiin hin jedha genocidein ta'aa jira. Sanyii namaa balleessuudha. Kiraayimiin akkasii warra Eertiraatii fi warra Amaaraatiin ta'aa jira. Milishaa Amaaraatiin. Hallammataa ethnic cleansing ummata gara miliyoona 1 buqqisanii western Tigraay Mi'raab Tigraay gara jedhamu kana lixa Tigraay Walqaayit Tsagadee toora jedhasanii buqqisanii raawwatanii ethnic cleansing godhanii raawwatanii ummata isaanii naannoo Amaaraatiin qubachiisaa jira. Kuni addunyaa irratti dhoowwamaa. Odoo ummata kanaan wal faana jiraachuu danda'anii lafarratti yoo wal falman gara seeratiin odoo hiikuu danda'anii maqaa seera kabachiifna waraana seera kabachiifna jedhamee baname. Maqaa raayyaa ittisa biyyaati irratti warri wayyaanee waraana banan jedhee baname. Ethnic cleansing wanna godhameef Ameerikaan kana dhaabuu isaan irra jira. War crime daa'ima waggaa tokko gudeedu jaartii waggaa 90 gudeedu ajjeesu kana maratti ta'e kana odoo ijaan arganu odoo gaazexeessitoonni isaanii riippoortii irratti godhanu ija cunuunfatanii Itoophiyaa deeggaruu bakka isaan jiran irra hin jiru. Globally wanjala dhoowwamaa crimes against humanity Afrafan kuni wanna marti wanna ta'e Itoophiyaa keessatti wanna ta'u kana dhaabuu nurra jira. Dhaabsisi Eertiraa baasii milishaa Amaaraa naannoo sanii baasii gara nagaatiin dubbii kana hiikaa jedhanii itti manii raawwatanii pirezidantiin Ameerikaa koozii Itoophiyaa akkanatti fudhatee hin beeku. Addunyaan immoo miliyoonni warri juu miliyoonni genocideidhaan yoo du'u second world war gizee waraana addunyaa lammaffaa san irratti yoo ta'u arganii innuu never again jedhanii kakachaa bahan. Itoophiyaa keessatti akkuma Rwaandaa keessatti ta'e genocidein ta'uudhaaf waan adeemu jedhanii raawwatanii kana dhaabuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jiru. Sadaffaan isaan kana irratti murteessaa jiran humanitarian crisis biyyi namni du'aa jira beelan Tigraay keessatti waraana deemurraa hanka'e. Koozii gurguddaa kana sadeen international crime jiru kana dhaabuudhaaf regional instability uumamaa jiru dhaabuudhaaf humanitarian assistance qarqaarsa namummaa warra beela'e kanaaf kennurraa hanka'e tarkaanfii kana fudhata. Tarkaanfiin kun akka principally justifiably Itoophiyaa keessa seennee kanatti isinii wayya wanne jedhanii miti. Itoophiyaan akka nagaa taatu jedhanii raawwatanii ani warra Ameerikaa wajjiniin asittis biyyas yoo jirru embaasii Itoophiyaa Ameerikaa biyya sanii dhaynee isin qarqaarra akka milkaa'u barbaanna jedhanii raawwatanii Dr. Abiy Ahmed kana hin beeka. San hunda haan isaan qarqaarsi isaanii bishaanitti akka naqamu godhan. Maal godhanii raawwatanii warra Izeemaa jedhamu. Amara Supremacist Party olaantummaa sirna Amaaraa handuraan gizee Hayilasillaasee gizee Minilik warra hin deebifne jedhamu jala galee raawwatee dubbii of harkaa balleesse koozii Oromootis balleesse dhiiga uummata Oromoo daakee 4 kiiloo ittiin ga'e lafee uummata Oromoo gootota Oromoo meeqatti wareegamee raawwatee uummanni keenya Oromoo protestuma keessattuuyyuu kuma meeqanitti wareegamee too isa achiin ga'e isa hundaa dagatee raawwatee abjuu haadha xiyyaatituuyyuu asiin naga'e jedheet koozii uummata Oromoo dagatee warra Amaaraa jala seenee jara seenee raawwatee amma biyyi diigamee jira. Kanaafuu warri OPDO keessa jirtan amma caasaan mootummaa wanna isin harka jiruufan OPDO irratti uummanni Oromoo mufatee jira. Jibbee jira. Amantaa dhabee jira. Garuu amma caasaan mootummaa isin harka jira. Caasaan Oromiyaa isin harka jira.
Caasaan federaalaa haga taate sin harka jirtituun warra Amaaraa harka galtee jirti. Biyyi tun kana caalaa odoo ishiin hin diigamin Dr. Abiy Ahmed yaamtanii warri Abbaa Duulaa faanti, Girmaa Birruu faanti, Jeneraal Biraanuu Duulaa faanti, Jeneraal Yirmaa Mardaasaa faanti, warri gurguddoon warri OPDO keessa jirtan. Dhaaba caccabduu wayyaaniin isinii ijaarte san ishuma deebiftanii dhaabne walitti qabattanii dubbiin babbadde ammaatti wanni teenyee ilaallu hin jiru. Ati wanna godhuu dandeessu waggaa sadeeniif goote kanaan dura dhaaba kana nama baay'eetu irratti harka jijjiirretoo asiin geessani tolchitanis balleessitanis uummanni Oromoo dhiifama isinii godhee ture. Amma tarkaaffii guddaa fudhachuu isinirra jira. Yoo isin fudhachuu baatan warri Amaaraa fudhatte. Yoo isin fudhachuu baatan namni biraa hin fudhata. Tarkaaffii amma isiniin jedhu kana. Kanaan dura nu dhageenye ammallee nu dhaga'a. Uummanni Oromoo waan nu dhaggeeffatu kunis haa dhaga'u kana. Namticha kanaan akkuma Hayilamaariyaam silxaana gadhiise san biyyaaf jedhee nagaa biyyaatiif jedhee akkuma inni silxaana gadhiise san namtichi kun akka silxaana gadhiisu godha. Asirratti wanni guddaan jala muramee uumamuu sarra jiru. Biyya san keessatti ammallee Oromoon yoo aangoo qabate malee Amaarri aangoo qabatee biyya san bulchuu hin dandeessu. Amaarri Tigree wajji godhu warra dhiigaa ta'an. Amaarri Beenishaangul wajjin warra dhiigaa ta'an. Amaarri warra Kibbaa wajjin warra dhiigaa ta'an. Amaarri warra Sumaalee, warra Affaar, warra Gaambeellaa wajjin warra dhiigaa ta'an. Biyya san keessatti namni jara kana deeggaru hin jiru. Jarri kun biyya san bulchuu hin danda'an. Okay. Isin immoo iddilii uummanni Oromoo waggaa sadi dura isiniin kenne Abiyyitti dabarsitanii kennitanii wanna maraa diigdanii jirtan. Amma gizee lammataatiif carraan uumamaa jira. Namtichi kun aangorraa bu'ee waastinaa kennaafi nagaan akka inni faamilii isaa guddifatu akka biyya keessa jiraachuu danda'u bahee galee akka jiraachuu danda'u proteekshinii kennaatuu fi aangorraa bu'ii. Odoo biyyi kana caalaa hin diigamin, odoo uummanni keenya kana caalaa hin barbadaa'in aangorraa bu'i jedhaatoo walgaatoo warri wataadara keessa jirtan, warri poolisii keessa jirtan, warri poolitikaa keessa jirtan keessattuu jaarsoleen dubbiin amma deemaa jirtu tun wanni amma ta'aa jirtu kun warra OPDO keessa jiru baay'eedhaaf galuu dadhabuu danda'a. Nama lamaaf hin gala jedheetii yaada. Ambaasaadar Girmaa Birruu dubbiin hin galtiif. Nama san dhaggeeffadhaa. Diinaa muftii anu wucci guddaa'ee jiru kana dubbiin amma ta'aa jiru kun hin galtiif yoo dhaggeeffachuu dandeessa. Saniin alatti namuma dubbiin achi keessaa Oromoota ta'anii galaniif iyyuu ani beeku. Wanna guddaatu ta'aa jira. Kana openly isinitti himuun barbaachisaa wanna ta'eefan kana isinitti himaa. Kanaafuyyuu atattamaan tarkaanfii fudhadhaa. Namni kun aangorraa bu'u. Warri Amaaratis isin biyya bulchuu hin dandeessan jedhaatoo itti mammaachisa. Ammallee Oromoo sobduu Amaarri yaaphatu odoo hin ta'in Oromoon dhugaa akka aangoo qabatu godhuudhaaf haala mijeessuu danda'uu isinirra jira. Kuni carraa uummata Oromoo gizee lammataa waggaa sadi keessatti deebi'ee dhufaa jiru. San godhuudhaaf immoo akkuma waggaa sadi duraa san lakki OPDO macaccabduu, hattuu, sobduu, fakkeessituu, lafa gurgurtuu, araqee dhulduu, nama ajjeeftuu ishii aangootti deebifne yoo jettan isinis wal faana baddan biyyis hin bada wanni achi keessaa bu'aan buufamu hin jiru. Wanni kun akkanatti itti fufuu hin danda'amu. Yoo isin kana murteessuu baatan jarri kun hin murteessan. Murtiin isaan murteessan isin balleessuu danda'a. Yoo amma garuu hananani jedhu kana dhaggeeffatanii ta'u murtiin murteessuu deebitan. Ofiis baraartanii biyya sanis baraaruu dandeessan. Garuu san godhuudha warra hidhaa jiru hiika. Warra gammoojjii keessa civil warriidhaan wal ajjeeftan
jaarsa biyyaatiin jira akka kanaan duraa san sobaa miti. Han dhugaa credible garaa ta'een walitti haasaatoo Oromoo tokkoomsa. Achi keessatti transitional governmentis ta'ee moodeelii isaa haasa'uu hin dandeenya. Namticha kan aangorraa buusatoo aangoon Oromoo harkatti akkatti konsolideetii ta'u irratti immediately guyyaa har'aatirraa calqabaatoo mari'adha. Lakki falli ammaa achillee gara Abiyyiin nu dhufaan jettan hin jiru, fixatee jira. Wannuma dubbatuu fixatee jira. Keessaa dhumee jira hin argitan. Bakka marattu wanni dubbatu hin dhageenya. Hundi keessan hin dhageessan. Homtu keessan jiru. Gorsitoota illee qabu isa zuuriyaa. Warri duubaa itti taphatu, warri Izeemaa keessa jiru, akka Biraanuu Naggaa, akka Nargaachoo Tsiggee wanni isaan godhan beektu. Hallayyaatti isa gata. Hallayyaatti isa bineensa isa kennuu barbaadanii raawwatanii bineensi isaanillee isaan faana nyaate. Nama dhibutu isa. Amma biyyi nyaatamtee jirti. Amma biyyi diigamee jira. Amma rakkinni kuni waggaa 3 dura Nobel Peace Prize wiinii godhe jennee anumti biyya Ameerikaa kanatti hiriira uummata Oromoo baha jedhee raawwateetiin isa deeggaruudhaaf waggaa 1 dura sammarata. Garuu isa hundaa hallayyaatti galchanii raawwatanii uummata keenya kaadanii raawwatanii Amaara jala kaachuu mootummaa harkatti galfachuu dhiisanii raawwatanii Amaara jala kaachuu hojjaa godhatan. Because wanna sadin beekan. Mootummaan beekanii, waa'ee biyyaan beekanii, poolitikaa siyaasaa biyyattiin bulchan hin hubannu. Kuni dandeechidha wanni isaan godhan hin jiru. Amma garuu warri OPDO keessatti xiqqoo muuxannoo qabdan. Warri akka Abbaa Duulaa. An kanaan dura hojjetame uummanni Oromoo isin dhaggeeffata. Warri akka Ambaasaadar Girmaa Birruu. Warri jeneraalonni waraana kana keessatti amma kinoo wanjalaan barbaadamuu bira isin geessisan. Baay'een keessan wanna ta'aa jiru. Asirrattis, Facebook irrattis, dhuunfadhaanis akka beektan karaa ittiin goone jira wanna kana. Kanatti deemaa jirtanii lakki harka as keessaa baafadhaa jennaan dhaga'uu diddanii yookaan isin dhaga'uu didi. Namticha jaara kaa wajjin oola isin immoo iyyuu hin beeka jettanii raawwataniitu eenyu isaa akka fidee beeku akkatti abdii godhatanii beeku. San ta'ee jira amma wanni isarratti wallolaa oolluuf hin jiru. Dubbiin babbadee jira. Wanni hojjetee jira amma akkamitti sirreessinaadha dubbiin. Kanaafuu falli maali an jedhu irratti namtichi kun biyya hin caalu. Namtichi kun uummata keenya hin caalu. Namtichi kun dhaabumatee san kolkolee sanuu hin caalu. Lakki dhaaba qabnu tanaan namticha kana aangorraa buusuu hin dandeenyu yoo jettan dhaabaa miti dhaaba nama tokkooti jechuudha. Ammaachi wanni isin sodaatan, wanni isin fakkeessitan hin jiru. Dhaqaatoo namticha kanatti wal qabadhaatoo jaarsa biyyaattillee itti dabalaa. Warra abbaa gadaa, warra sirna gadaa keessa jiran, jaarsolee jajjaboon hin jiran. Marii guddaa immediately godhaatoo namtichi kun aangoo haa gadhiisu kanarratti walii gala. Isaan malli biyya sanii dhufuu danda'u hin jiru anan ani argu. Kanaanan isinin jedhan Abiyyi jibbuurra himti. Kanaanan isinin jedhan bakkee Abiyyi san ofiif hawwee yookaan nama biraatiif hawweetii miti. Biyya keenya baraaruu nurra jira. Uummata keenya baraaruu nurra jira. Hiree uummata keenyaa keessattuu warra odoo jiraachuu danda'an du'an. Warra odoo beekanuu wallaalaa ta'anii gammoojjii keessatti irbaata allaattii ta'an, bineensaa ta'an. Warra hidhaa keessatti hoggaa meeqaatama 5 isin sun marti isin dhagahamuu sarra hin jiru. Dhagahuu hin dandeessan ta'a. Ani akka nama xabaqaa tokkootitti hanan as taa'ee isinitti haasa'u kana. Odoon ganzaba meetii godhuu barbaadde, ganzaba argachuu odoon barbaadde karaa baay'een qaba. Warra mootummaa keessa jirtan kana caalaa karaa baay'ee akkan qabu hin beektan. Koozii uummata kanaatiif hanan dubbisarraa, hanan barirraa, hanjarri sharri nurra hojjettu mooyyuu wannan beekurraa ka'ee raawwadheetiin taa'ee akkanatti isinitti haasa. Garaan keenya odoo gubatuun isinitti haasa.
miidhaan meeqa sababa isin dubbii jalliftanii kan nurratti ta'e odoo beeknu taadheetu kana isinitti taasa. Because ammas walitti haasa'uutu caala jennee. Caasaa of harkaa qabdan dadhabduu isaa taatu tanatti fayyadamaatu OPDO'n isin jalaa diige san maqaa jijjiire malee wanni inni jijjiire hin jiru. Biltsiginnaa jedhee malee OPDO'n anuma durii sani. Namoonni keessa jiru sanuma durii sani warra alaa isinitti galtee raawwattee isin jaanjeessitu yoo ta'e gorsa yaada qabdu itti fayyadamaa. Ana kanumaan fakkeessitu ofirraa ariidha. Garuu immediately atattamaan murtiirra gaha. Abiyyi aangorraa ka'ee nama Oromoo biraatiin nama tokkoon odoon ta'in tiimiidhaan bakka bu'amuu sarra jira. Tiimii warra wataadara keessa jiru. Tiimii warra oppositionii keessa jiru. Abaa'oo, Kafaa'oo. Warra mana hidhaa jiru. Ijoollee gammoojjii jiru. Hundaa baasatu Oromoo tokkoomsatoo tokkoffaa kana murteessa. Lammaffaa murtii keessan kana warra Brothers House jenneetoo yaamnu kana warra Dabuubii, Sumaalee dabalatee, Affaar dabalatee, Beenishaangul dabalatee, Gaambeellaa dabalatee, warra Sidaamaa dabalatee isaanin Oromoodha walittidha. Step number 2. Jareen amma maqaa dhahe kun warri achi keessaa nu xaqlaa ministirii ta'uu nurra jira jedhee aangoodhaaf isin mormu jiru OPDO kana dhaggeeffadha. Hundi isaaniitu isin deeggaran. Koozin isaaniitii fi koozin uummata keenyaa wal fakkaata. Hacuuccaa jara akkuma uummanni Oromoo ture jarri kunis dura. Therefore, tokkoffaa Oromoo tokkoomsatu leadershipii tiimiidha. An akka kanaan duraa sobaasanii miti. Akka transition modelii wayii developii ta'ee irratti mari'achuu hin dandeenya. Akka wanni ta'u kana godhuudhaaf kan Oromoo keessaa warra mana hidhaa jiru hunda isaaniitu hiika. Warra gammoojjii jirutti nama erga jaarsa biyyaa erga. Araarama. Oromoodhaan Oromoo ajjeesuuf hin jiru. Amaaraaf jettanii wal ajjeesuun isin gahee jira bakka. Kana caala maal gootan? Jala kaatan oggaa tokko jala kaatan kaleessuma kana lafa gaashaa tokko isteediyeemii 8 lafa ga'u Amaara gammachiisuudhaaf Oromoo aarsuudhaaf lafa kennitanii Addis Ababaa keessatti. Addis Ababaan bahal maakalii Amaaratii miti magaalumti isheetuyyuu akkuma jirtutti. Garuu isaan talamaammachuudhaaf isaan jala kaachuudhaaf waan isin argachaa jirtanii jiru. Jara kana beektan isin. Beekat isin jirtan. Hookan baay'een achi keessatti Amaara fi Oromoo walitti makaa taatanii leadership irra jirtan. Fira keenya fayyadna iddoo tanatti yoo jettan Amaarri akkasitti fayyadamu. Oromiyaa keessa guutuu jiraachaa jiraa miti. Principally biyya bulchuutiin Amaarri isa fayyadamu, Oromoon isa fayyadamu. Garasitti garuu dhufuu hin dandeenye isin. Isin ajbarabbaruu qumaara isinitti fakkaata political principally dha malee qomaaraa miti. Garuu gara dubbiitti deebi'e. Kanaafuyyuu Oromoo keessatti ammas aangoon amma itti aanu Abiyyi irraa bu'u malee Oromoo harka akka turuuf murteessa. Suni yoo Oromoo keessatti araara buuftan, yoo uummata kibbaa kan of jala galchitanii too Saawuzii, Brother Saawuzii Peacefy gootan, naannoo nagaa yoo gootan, Ameerikaa wajjiniin, warra Awurooppaa wajjiniin, indaganaa walitti araaramu, constructive measure fudhachaa akka jirtan addunyaan isin argaa. Biyyi uummata keessa jirus isin argaa jajjabni ta'ee baha. As keessatti an jajjabaatee bahu Oromoo ta'a. Dhaabatee sanan ittiin hoggaa sadeen nama hidhaa, nama ajjeesaa, nama balleessaa dhiiga meeqa dhangalaaftasanii miti. Amma Oromoo akka ta'u. Dhugaa baali Oromoo. Baaliin Oromoo maal inni? Oromoo biyyattanyaa miti. Amma anaan isin gorsaa jiru. Principally sadi. Walqixxummaa equity kana maalan akka jedhu affirmative action, justice, equality, equity, justice. Principally kana sadeen adopti yoo gootan kun Amaara fi sinta, Tigree fi sinta, warra Dabuubitiif sinta. Principally kana irratti build yoo gootan biyya san immediately warra Ameerikaatis warra Awurooppaatis harkatti deebiftaniitoo ittiin araaramuun hin dandeessan. Garuu amma isin argaa malee akka duraanii san isin hin cabacabu. Kanaafu immediately kana fudhatanii Oromoo fi warra Dabuubii
warra Sumaalee, warra Affaar, warra Beenishaangul kan of walitti qabdanii raawwatanii Broader South Coalition uumuu danda'u isinirra jira. Kuni kiflaagarii lama duwwaa keessatti yookaan sadi duwwaa keessatti rakkina hambisa. Tigraay, Gojjaamiif Gondar duwwaa. Kun lafa Oromootiin beektan. Zan warra Tigree wajjin hojjechaa baatanii hin beektanii. Hawwayyaanin balleessites hin beektanii, hawwayyaanin tolchites hin beektanii. Warra Tigree wajjin politikaalii karaa itti walitti haasa'an moodeelii develop haa ta'u. Koozii Oromoo wajjin wal fakkaata kooziin isaanii. Amma achi militarii tireetii ta'anii ol ba'uun isaanii baay'ee xiqqishuudha yoo Oromoo tokkoomsitanii warra Saawuzii of jala tokkoomsitanii oppositionii Oromoo jettanii mana hidhaatti na hiixan baaftanii ta'u Oromoon yoo tokkoome isaanillee isinitti deebi'anii haasa'uudhaaf mala ta'a. Kana faanaan waliin galle hanne isinitti rakkina ta'uu danda'u. Warra naannoo sadi'iiti. Isaan aangoo ofii hawwan malee isiniif kennuun barbaada. Garuu objective situation biyya san keessa jiru tokko lama sadii jettanii jara kanatti himtanii akka isaan accept jedhu. Akka isaan fudhatan godhuu hin dandeessanii yoo didanillee naannoo lamaan san humnaan to'achuu hin danda'ama. Kanarratti immoo Ameerikaanis Awurooppaanis isin qarqaara. Biyyumti ollaatillee yoo Oromoon forceful ta'ee principally biyya ittiin bulchu guutuu qabatee yoo gadi ba'e rakkinni kun hin hiikkata. San godhuudhaaf garuu irran deebi'ee hojjeta. Falli maali jennee calqabnee miti. Namtichi kun aangorraa ka'uu isarra jira maali? Abiyyi warri jaalattanis, warri jibbitanis, warri qarqaartanis, warri hin qarqaarres amma achi wanni inni godhuu danda'u hin jiru. Yoo amma aangorra ture isa baay'ee itti dabalee balleessa malee wanni inni amma achi sirreessu hin jiru. Tigree wajjin wanni amma inni sirreessuu danda'u hin jiru. Waliin amanan dhiigni dhangala'ee jiru. Amaara wajjin wanni inni sirreessu hin jiru. Hin amanan inni jala kaate waggaa 3 darbeef wanni maraa wanni Amaarri gaafattee inni hin gooneef hin jiru. Garuu fudhatama isaan biratti hin argan. Jarritiin taphachaa turte. Uummata Oromoo mufachiisee jira. Warrum OPDO keessa jiranuyyuu warra mataa qaqqabu mufachiisee jira. Hundi keessanuu beektan. Warra oppositionii kaanidhee kaan ajjeesee mufachiisee jira. Inni amma achi rakkina uummata biyya saniiti malee hiikaa biyya sanii ta'uu hin danda'u jedheetiin amana. Tasaasa'ee yoo jettan mari'adha. Yaadan isinii kennaa jiru. Kana hanan isiniin jechaa jiru namticha kanarratti individuaalii qiimii irratti qabadheeti miti. Dubbii tana karaatti deebisuu wanna nurra jiruufan kan isiniin jedha jechuudha. Kanaafu atattamaanin iyya kana isinii dabarsa. Jaarsoliin biyyattis wal dhagaa. Dubbii kanas walii dabarsa. Jaarsoleen OPDO keessatti leadership dur keessa turtan keessattuu gruppiin Abbaa Duulaa walitti qabe akka Junaydii Faantis walitti qaban warri achi keessa jirtan hundi keessanuu walitti dhufaatu amma murteessa. Lakini paartii keessa hin jiru lakini durin keessaa ba'e amma ritaayirii godhe isa dhaaba. Sankshinii Ameerikaan irratti buufteen argitanii miti. Hanamma liidarii ta'es hankaleessa liidarii tures qixxee ilaalte warri Ameerikaa. Kanaafuu rakkinni kun mana hunda keessanii dhufaa jira. Abbaan Duulaa lakini paartii keessaa kaleessan bayanan tamallakkatu yoo jette kaleessa har'as kaleessas warra achi turu keessa impaaktiin akkuma jirutti sirratti dhufa sirratti dhufa dhiifama singulaariin fayyadame isin waliin jennee taasifna. Kanaafuu warri akka ambaasadar Girmaa Birruu biirokraasii biyya sanii hin beekan. Jara kana walitti qabaatu immediately murtii irra gaha. Oromoon wal ga'ee immediately waa'ee kana mari'achuu isarra jira. Lakki Abiyyi hissodaanna nujjeesaa maali godha yoo jettan amma achi yoo inni isin ajjeese wayya yoo hundi keessanuu biyyas diigdanii ofiisiif duutaniif dhaqaatu
jaarsoleen biyyaa kottu amari'annu jedha.